Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya keessanii kanneen hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin akka qabasaniin jecha oduu gaggabaaboo guyyaa kanaaf qindeeffanneen isinitti hima. Oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himuun waliin kan turu ani Taganyee Daakaatii hanga xumuraatti nu faana turaa. Dippiloomaatonni biyya baraaruuf itti gaafatamummaa baachuu qabu jedhanii ambaasaaddarri Burtukaan Alamaayoon. Dippiloomaatonni ergamaa kennameef ga'umsaan hojiirra oolchuun sochii biyya baraaruu keessatti itti gaafatamaa isaanii baachuun akka qaban ministeer deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddarri Burtukaan Alamaayoon ibsanii jiru. Hojjettoonnii fi dhaabbileen itti waamamtoota ministeera dhimma alaa haala yeroo biyyattii irrattis marii taasisanii jiru. Maricha irrattis ministeer deetaan ministeera Itoophiyaa ambaasaaddarri Burtukaan Alamaayoo haasaa taasisaniin hojjettoonni hundi haqa Itoophiyaa idil addunyaa hawwachiisuun biyya isaaniif dhaabbachuun gahee gama isaanii baachuu akka qaban waamicha dhiyeessanii jiru. Ministeer deetaan ministeera ambaasaaddarri Tasfaayee Ilmaa gama isaaniin mootummaan Itoophiyaa furmaata nageenyaaf fageenya dheeraa imaluu isaa ibsanii walitti bu'iinsa deebi'ee haaraa ta'e kanaafis ka'umsi garee abuu ta'uu isaa mirkaneessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa gaaddisaa gamtaa Afrikaa jalatti marii nageenyaa taasisuuf qophii ta'uu eeruu isaanii ragaan ministeericharraa arganne ni mul'isa. Ummata Tigraay waraanaaf kan saaxilaa jiru abuutii gochaa shororkeessummaa isaa agarsiisaa jira jedhe ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa. Ummata Tigraay irra deebiin gara waraanaatti galchaa kan jiru gareen abuutii ummataaf kan hin dhaabbanne gocha shororkeessaa isaa kan agarsiisudha jedhe ministeera raayyaa ittisaa Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaayee. Gareen abuutii uumama isaarraa eegalee yaadaa fi ajandaa addaa filachuu fi dhaga'uu kan hin barbaanne ta'uu ibsanii yaada addaa kan qabu garee ajjeesaa fi dhabamsiisaa dhufeedhas jedhanii jiru. Garichi waraana baneeni uummanni Tigraay hedduu miidhamuu fi uummatni nageenya dhabuun carraagaa fi dhiyeessuu dhorkamuu isaallee dubbatanii jiru. Uummanni Tigraay waraan hagam mancaasaa akka ta'e seenaa darbeerraa barachuun uummata nageenya barbaadu waan ta'eef fedhii dhokataa fi olola sobaa gareen abuutii uummata dhumaatii biraadhaaf saaxilaa jirus jedhee jira. Chaayinaan deeggarsa misooma turizimii Afrikaaf akka cimsitu waamichi dhiyaateef qabeenya turizimii biyyoota Afrikaa misoomsuu fi tattaaffii gama maraan taasisanii fi Chaayinaan deeggarsa taasistuu cimsitee itti fufuu akka qabdu waamichi dhiyaateef jira. Embaasiin Itoophiyaa yaa'ii misoomaa fi walta'iinsa turizimii idil addunyaa Chaayinaa magaalaa Beejingitti geggeeffame irrattis hirmaatee jira. Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Tashoomaa Toogaanii yaa'icha irratti hambaalee seenaa qabeenyaa fi bakkeewwan hawwata turizimii Itoophiyaan qabdu beeksisanii jiru. Akkasumas yeroo ammaa mootummaan bakkeewwan hawwata turizimii haaraa babal'isuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu hubachiisanii turistoonni Chaayinaas Itoophiyaa akka daawwatan affeeranii jiru. Kanaafis daandiin qilleensaa Itoophiyaa magaalota Chaayinaa 5tti balalii eegaluun haala mijataa uumuu ibsuu isaanii ragaan imbaasicharraa arganne ni mul'isa. Biyyoonni Afrikaa qabeenya turizimii isaanii misoomsuu fi tattaaffii gama maraa taasisan mootummaan Chaayinaa deeggarsa taasisuu cimsee itti fufuu akka qabus waamichi dhiyaatee jira. Baaleetti dubartiin nama seeraan ala daddabarsuun himatamtee hidhaa waggaa 13 adabamuun ishee himame. Godina Baaleetti dubartiin daddabarsaa namaa fi karaa seeraan alaatiin daangaa ceessuun himatamte tokko hidhaa waggaa 13 yoo itti murtaa'u shakkamtuun tokko immoo barbaadamaa jiraachuu abbaan alangaa godinichaa beeksisee jira. Himatamtuu Tsaggaaneshii Madaaboo godina Baalee aanaa madda walaabuutti jiraattuu magaalaa Bidiree yoo taatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014tti daa'ima umuriin ishee waggaa 5 ta'ee mana ishee teessisuun hojiilee humnaa olii hojjechiisaa akka turteedha kan himame. Daa'ima tana karaa namoota namaan daldalaa fi daangaa ceesisaniin naannoo kibbaa aanaa Baayiraa Konshaa jedhamurraa akka fidanii hoogganaan waajjira abbaa alangaa godina Baalee kan ta'an Abdullaa Waahidee Abdurrahamaan himanii jiru. Shakkamtuun daa'ima kana naannoo kibbaatti gara godina Baalee aanaa madda walaabuu fiduun himatamtuu Tsaggaanesh jedhamtuuf kennamuu isheedha kan himame. Daa'ima kana sossobuudhaan baajaajii keessan si galcha jechuudhaan gara godina kana akka fiddeedhas kan himame. Daa'imni kun mana himatamtuu Tsaggaaneshh Madoo ergaa dhuftee booda hojii humnaa hojjechuun dabalataan miidhaawwan qaamaa garaagaraa irratti raawwatamuu isaa ragaan abbaan alangaa dhiyeesse keessatti himamee jira. Yakka nama daldaluu fi nama karaa seeraan alaatiin daangaa ceesisuu ilaalchisee aangoo kan qabu waajjirri abbaa alangaa godina Baaleesii waxabajjii 23 bara 2014 Tsaggaaneshh Madoo irratti mana murtii olaanaa godina Baaleetti himata hundeessuu isaadha kan himame. Manni murtichaa Daddachaa Gayya 19 bara 2014 taa'een himatamtuu Tsaggaaneshh Madaaboo irratti hidhaa cimaa waggaa 13 fi adabbii birrii 50,000 irratti murteessee jira.
gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay midhaan deeggarsa namoomaaf dhiyaate waraanaaf fayyadamaa jiraachuun isaa ibsamee jira. Gareen shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay midhaanii fi meeshaalee deeggarsa namoomaaf uummata Tigraayiif dhiyaatu waraanaaf fayyadamaa jiraachuu isaa mirkaneeffadheen jira jedhe mootummaan. Iddoolee daannaa garichaa gadi lakkisee deemee keessatti meeshaalee fi midhaan nyaataa dhaabbilee deeggartootaan lammiilee naannichaaf dhiyaachaa turanii argamuu isaas mirkaneessee jira. Daannaa qabatee ture keessatti midhaan nyaataa, nyaanni daa'immanii fi meeshaaleen biroo adda addaa argamanii jiraachuu isaadha kan ibsame. Garichi meeshaalee fi midhaan nyaataa lammiilee naannichaa rakkoo keessa jiraniif dhiyaachaa ture saamaa turuun isaallee ni yaadatama. kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboon guyyaa kanaaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa daawwattan ture oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti mul'isu waliin kan turean Taganyee Daaqaan ture qophiilee keenya kanneen biroo waliin yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti.